Biyyoottan addunyaa keenyaa salgan boombii niwukilaaraa hidhatanii fi irree cimaa qaban keessaa tokko biyya Vilaadimeer Puutiin kan taate ardii Awurooppaa keessatti kan argamtu biyya Raashiyaati. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin tibba kana humni waraana niwukilaaraa isaanii akka qophaa'u ajajuun isaanii addunyaatti yaaddoo dabaleera. Xiinxaltoonni ammoo tarkaanfiin Puutiin kun biyyoonni kaan Yuukireen deeggaruu akka ittiin fufne akeekkachiisa dabarsuufidha jedhu. Kaayyoon isaas meeshaa waraanaa kanatti fayyadamuu miti ittiin doorsisuudha jedhu. Biyyi jalqabaa addunyaa keenyarraa boombii niwukilaaraa erga hidhattee waggaa 84 dabarsite Raashiyaan Yuukireen keessatti waraana irratti argamti waggoota dheeraaf jechuudha. Biyyoonni addunyaa hedduun nageenya biyyaalessaa isaaniif yaaddoo ta'uu amanuun hidhachuu itti fufaniiru boombii niwukilaaraa. Meeshaan niwukilaaraa Raashiyaan qabdi jedhamu kan tilmaamaan kaa'amu yommuu ta'u, Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa Raashiyaan fiixee misaayilaa niwukilaara baatu 5,977 qabdi jedha. Kunneen keessaa ammoo 1,500 kan ta'an hojiin alaa waan ta'aniif dhabamsiifamuu qabu jedheera. Kan hafan 4,500 ol kan ta'an ammoo meeshaa niwukilaaraa tarsimawaa kan misaayila baalistikii yookaan rokkeetii kan fageenya dheeraan furguggifamanidha. Kunneen niwukilaara waliin wal qabatu jedheera. Kanneen hafan ammoo xixiqqoo meeshaalee niwukilaaraa badii gurguddoo hin geessifne fageenya gabaabaa furguggifaman kan dirree lolaa fi qaama bishaanii keessa dhokfamanidha jedheera. Kana jechuun garuu Raashiyaan meeshaa niwukilaaraa fageenya dheeraa furguggifamu kan ammatti qophaa'ee taa'ee kumaatamaan hin qabdu jechuu miti. Kumaatamaan qabdi. Ogeeyyiin akka jedhanitti fiixeewwan misaayila niwukilaaraa baatanii furguggifaman 1,500 ta'an buufata misaayilotaa fi boombiitti yookaan ammoo qaama bishaanii keessaa qophii fixanii kan eegan jiru. Addunyaa keenya irratti biyyoota 9 boombii niwukilaaraa kan hidhatan akka jiran addunyaan ni beekti. Isaanis Chaayinaa, Faransaay, Indiyaa, Israa'el, Kooriyaa Kaabaa, Paakistaan, Raashiyaa, Ameerikaa fi UKdha. Raashiyaan dhukaa niwukilaaraa 5,977 qabdi. Gama biraan ammoo biyyoota miseensa neetoo ta'an keessaa biyyoonni 3 Ameerikaa, Faransaay fi UK'n walumatti 5,943 boombii niwukilaaraa qabu. Kana keessaa Ameerikaan dhukaa niwukilaaraa 5,428 qabdi. Baay'ina fiixee niwukilaaraa yookaan boombii niwukilaaraa dhukaa qabaniin kan itti aantu Chaayinaa, achiis Paakistaan, achiis Indiyaa, achiis Israa'el fi Kooriyaa Kaabaati. Biyyoonni kunneen tartiibaan sadarkaa qabatu. Chaayinaa, Faransaay, Raashiyaa, Yuunaayitid Kingdom fi Ameerikaan biyyoota addunyaa 191 wajjin fayyadama meeshaa niwukilaaraa daangessuuf waliigaltee idil addunyaa qophaa'e walumaan mallatteessaniiru waadaas galanii jiru. Akka waliigaltee kanaatti biyyoonni hunduu hanga niwukilaara isaanii daangessuu fi dhabamsiisuu irratti akka waliigalan odeeffannoon bahee ni agarsiisa. Bara 1970 hanga 1980tti ammoo hanga dhukaawwan kana mana kuusaa keessa kaa'amus daangessuu danda'aniiru. Indiyaa, Israa'el fi Paakistaan hanga ammaa waliigaltee kana kan hin mallatteessine yoo ta'an, Kooriyaan Kaabaa ammoo bara 2003 waliigaltee mallatteessitee turte keessaa baateetti. Israa'el biyyoota niwukilaara hidhataniiru jedhamanii ofii qabaachuu hin amanne keessaa tokko yoo taatu, kaan garuu qabdi jedhanii amananiiru. Isheen garuu qabas hin qabus hin jettu. Addunyaan garuu akka qabdu amaneera. Raashiyaan ammoo qabdi jettee kan himattuun Yuukireeniin hanga ammaa meeshaa kana qabaachuu ragaan agarsiisu hin jiru. Utuu qabaattees waraana Raashiyaa waliin geggeessaa jirtu irratti gadi fudhachuun ishee waan hin hafneef tasumaa waan qabdu miti Yuukireen. Meeshaaleen niwukilaaraa badii guddaa geessisuuf kaayyeffamanii hojjetamu. Badiin isaan geessisan wantoota kan biroo muraasa irratti hundaa'u keessaa hanga fiixee niwukilaaraa lafarra fageenya hangamiirraa akka dhuka'u naannoo irratti argamu isaan kun murteessoodha. Haa ta'u malee fiixeen misaayilaa xiqqaan niwukilaara baatullee lubbuu hedduu gaaga'uun
dhiibbaa biroo yeroo dheeraaf turu qaqqabsiisa. Bara waraanaa lammaffaa boombiin niwukilaaraa Ameerikaa magaalaa Jaappaan Hirooshimaa irratti dhukaafamee lubbuu namoota 146,046 kan gaaga'e yommuu ta'u kiiloo toonii 15 ulfaata ture. Fiixeen dhukaa niwukilaaraa amma jiran ammoo kiiloo toonii 1,000 ol ulfaatu. Bakka haleellaan kun itti raawwatutti namni lubbuun ooluuf carraa qabu hedduu xiqqaadha jedhamee amanama. Erga boombichi dho'een booda ibiddi akka kubbaa guddaa fi dambaliin dhukaasanii fi fageenya kiiloomeetira hedduu gamoowwanii fi ijaarsota jiran mancaasa. Meeshaa niwukilaaraa hedduu qabaachuuf sababni dhiyaatu humna niwukilaaraa qaama biraan haleellaan raawwatu guutummaatti qolachuu ittisuu kan jedhudha. Hidhannoon meeshaa niwukilaaraa addunyaa irratti dabalaa fi teeknikaanis guddachaa jiraatus erga bara 1945 lola irratti hojiirra ooleen beeku. Raashiyaan akka imaammataa meeshaa niwukilaaraa haleellaa ittisuuf qofaa kan itti fayyadamtu ta'uu fi sababawwan afur itti fayyadamtuuf dirqamtu tarreessitee jirti. Jalqaba irratti boombii niwukilaaraa kan isheen dhukaaftu yoo haleellaan misaayilaa baalistikii daangaa federeeshinii Raashiyaa keessatti raawwatame ni dhukaafti. Lammata irratti ammoo federeeshinii Raashiyaa yookaan michoota ishee irratti haleellaan niwukilaaraa yookaan meeshaan biraa dhala namaa fixuu yoo raawwatame akka dhukaaftu walii galteetti. Sadaffaa irratti dandeettiin niwukilaaraa Raashiyaa daangessuu buufataaleen waraanaa yookaan mootummaan ijoon federeeshinii Raashiyaa yoo haleelaman yookaan ammoo pireezidantiin biyyattii Vladimir Putin yoo rukutaman biyyattiin niwukilaaraa dhukaasuuf akka dirqamtu ifatti seera isheerraa keessee jirti. Kun kanaan utuu jiru pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin muddama biyyi isaanii Yuukireen gidduutti mudateen wal qabatee erga mata duree oduu ta'anii addunyaarraa deddeebi'uu jalqabanii bobbulaniiru. Haa ta'u malee jalqaba irratti biyyi isaanii kaayyoo Yuukireen weeraruu gonkumaa hin qabdu jechuun waakkataa turanilleen gurraandhala 24 bara 2022 irraa kaasee waraana Yuukireen irratti bananiiru. Kanaanis wal qabatee dureewwan addunyaarraa balaaleffannaa fi tarkaanfiiwwan qoqqobbii 8,000 ol ta'an biyya isaanii Raashiyaa irra kaa'amaniiru. Ofii Vladimir Putin kan ammaan tana mata duree dubbii addunyaa ta'an kun eenyu? Namni maanguddoon waggaa 72 ta'ee fi haadha warraasaa hiike kun waan hundaan waan milkaa'ee fakkaata. Waggoota 30tti dhiyaataniif aangoo olaanaa biyyattii guddina lafaan addunyaarraa jalqabarra jirtu kana qabataniiru. Raashiyaatti dargaggoonni filannoof umuriin isaanii ga'ee erga dhalatanii as pireezidantii biraa biyyattii bulchuu hin argine. Vladimir Putin maaliin hojjenne? Waraana labseeraa riifoormii sooramaa ifoomseera. Daangaa Raashiyaa babal'iseera naannoo Yuukireen ofitti dabaluun jechuudha. Akkasumas kaalendaroota haalaan gurguraman irratti baheera. Dhiyeenya kana garuu qoodiinsa aangoo haqa qabeessa ta'e gochuuf jijjiiramoota heeraa hedduu fideera. Ministeera muummee haaraas biyyattii keessatti muudee jira. Yaadri meen haala kanaan dimokiraatawaa ta'a jedha Puutiin. Ministeerota muuduun akkasumas aangoo pireezidantichaa daangessuun mootummaaf aangoo dabalataa kennu barbaada. Akka heera biyyattiitti marsaa biraan aangoo irra turuu hin danda'u. Bara aangoo lama walitti fufiinsa qaban eeyyamaa heerri biyyattii kan ammoo abbaa Puutiin obbaasaniiru. Garuu ministeera muummee ammaa ari'amee wajjin aangoo wal jala geeddaruun waggaa 4 booda irra deebiin dhufeera. Akkuma ifatti mul'atutti Puutiin aangoosaa abbaa biyyattii ta'uu waan quufeen fakkaatu. Xiinxaltoonni siyaasaa abbaa Puutiin nama isatti aanee dhufuuf karaa qulqulleessaa jira jedhaa jiru. Akka gaggeessitoonni isaan dura turan godhanitti bara aangoosaa lafaa ka'ee dheeressuudhaaf heera biyyattii aangoo daangessuu haquurraa yookaan ammoo qaawwa seeraa jiranitti fayyadamuurraa mala biraa dhahuun as ba'e. Kunis mana maree biyyaa yookaan steet kaawunsilii hanga ammaa waa'een isaa haalaan hin beekamne as gadi baasuudha. Hanga har'aa qaamni maqaa guddaa qabu kun aangoo murtaa'aa qabu ture. Puutiin hoogganaa mana maree kanaati. Ammaan booda garuu ga'een qaama kanaa heera biyyaa keessa gala. Kun kanaan dura iddoo biraatti godhameera. Hoogganaan Kazaakistaan Nuur Sultaan erga pireezidantummaarraa bu'ee duree biyyattii kan ta'e haala kanaan ture. Puutiin
hanga bara 2024tti ulfina pirezidaantummaa isaa aangoorra tursiiseera. Sana boodas filannoo irratti hirmaachuudhaan ammas aangoorra jira. Bara kana erga bara 1825 hooggantoonni Raashiyaa namoota rifeensa guutuu qabanii fi namoota mataa moluudhaan wal harkaa fuudhamaas ga'e. Guutummaan ta'uu baatus pirezidaantii geggeessaa mataa moluu jedhamee ramadama. Waggoota 20mootaan lakkaa'amaniif aangoo Raashiyaa geggeessuu fi Raashiyaa kuftee awwaara irraa urguufee kaasuu kan danda'e Vladimir Putin seenaan isaa baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Namni kun maatii hiyyeeyyii jedhaman irraa dhalate. Obboloonni isaa hangafaa lama du'aniiru. Abbaan isaas waraana kana keessatti madaa'eera. Haati isaa miskiina warshaa keessaa hojii guyyaa hojjettu turte. Nama sodaachisa. Fuulli isaa hin hiikkatu. Waliin haasa'uu dhiisii cinaa isaallee dhaabbachuun aangaa'onni hedduun ni hollatu. Waggoota 3 walitti aananiif gaazexaa Forbes irratti namoota addunyaa irratti dhiibbaa uuman ta'uu danda'eera. Dhimma jireenya dhuunfaa isaa eenyullee hin beeku. Durba lamaan haadha manaa isaa hiikerraa argatee eessa akka jiranis hin beekamani. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin biyya isaa Raashiyaaf jecha basaasummaan gara Jarmanitti ergamuun darara hedduu dabarseera. Barnoota isaa kolleejiitti osoo hin hambisin maqaa biroo moggaafachuun achuma Raashiyaatti eenyullee osoo hin beekin baratee akka xumure ibsameera. Waltajjii irratti yeroo hundaa sa'aatii jedhamerraa boodatti hafee dhufa. Giiftii warra Ingilizii fi Paappaasii Kaatolikii Roomaa guddichillee osoo hin hafiin sa'aatii tokko erga isa eeganii booddee baarfatee dhufe. Basaaftonni sa'aatii beellamaa mataa irratti hin dhufanii. Maaltu akka yeroo sanitti yaadame waan hin beekneef jechuudha. Namtichi waan jedhe kan godhu nama cimaadha. Waan karoorses ni raawwata. Biyyattiin biyyoota boba'aa oomishan cinaa akka hiriirtuu nama taasisedha. Uummanni biyyattii parsantii 70 ta'u galii giddu galeessaa argata. Galiin nama dhuunfaa guyyaatti giddu galeessaan doolaara 28 olidha. Magaalaan guddittiin biyyattii Mooskoon addunyaarraa magaalaa abbootiin qabeenyaa biiliyooneroota ta'an keessa jiraatanidha. Biyyattiin kuufama niwukilaaraatiin addunyaarraa sadarkaa duraa irraa akka teessu taasiseera. Putin waraana ardii Awurooppaatti sadarkaa 1ffaa fi addunyaarraa sadarkaa 2ffaa ta'es ijaareera. Raajiin isaa hin dhumu. Vladimir Vladimirovich Putin jechuudha. Bara 2015 ibsa miidiyaaleef kennan irratti eenyummaa ijoollee isaanii ilaalchisee gaaffii ka'eef sirriitti deebii utuu hin kennin bira darbeera. Ijoolleen koo durbaa Raashiyaa keessa jiraatu, barumsa isaanis Raashiyaa keessatti qofaa hordofanii baay'een isaanitti boona jechuudhaan Vladimir Vladimirovich Putin dubbate jira. Pirezidaantiin Raashiyaa kun itti dabaluunis afaan biyya alaa 3 sirriitti dubbachuu akka danda'u erga ibseen booda waa'ee maatii koo eenyu waliinuu hin haasa'u jechuudhaan haasaa dhimma maatii isaa irratti xiyyeeffatu cufee jira. Namni kamuu carraa isaaniif mirga qabu, jireenya ofii isaanii mataa ol qabatanii jiraatu jedheera. Putin maqaa dubartoota godhate lamaanii dha'uu baatus namoonni kaan waa'ee dubartoota kanaa fi maqaa isaanii eeranii jiru. Ijoolleen durbaa lamaan kan pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin, isheen tokko Maariyaa Vorontiizovaa kan jedhamtuu fi dubartii waggaa 40 yommuu taatu, isheen lammataa immoo Kaateriina Tikhoonova kan jedhamtu dubartii waggaa 39ti akka BBC maxxansetti. Qabeenyi Putin hedduun miseensota maatii isaanii biratti dhokatee jira jennee amannaa jechuudhaan kanaafidha xiyyeeffannoo isaanirra kan goone jechuun qondaalli Ameerikaa maqaa ijoollee Vladimir Putin kana lamaan caqasuudhaan qabeenya isaanii fi isaanirraa uggura kaa'ee ture. Waa'ee jireenya maatii pirezidaantii Putin wanti seeraan ifa taasifame jiraachuu baatus gabaasaaleen miidiyaa Dokumentoonni fi beeksisni tokko ba'uu waa'ee ijoollee isaanii lamaanii waa ibsuuf gahaadha. Shamarran kun lamaan ijoollee pirezidaantii Putin fi haadha manaa isaanii duraanii Lyudmilaadha. Putin fi Lyudmilaan bara 1983 yeroo isheen keessummeessituu xiyyaaraa isaan ammoo qondaala KGB turetti gaa'ela dhaabbatanii waggaa 30 waliin turanii. Bara 2013tti gargar ba'anii. Kun murtee waliinidha. Lamaan keenya iyyuu jireenya ofii keenyaa qabnaa badaa waliin agarru jechuudhaan Putin kana dubbatanii. Haati warraa isaas guutummaan guutuutti hojii isaa keessatti liqinfameera jetti.
Intalli Puutiin isheen hangafaa Maariyaa Vorontiisovaa bara 1985tti dhalatte. Yuunivarsiitii Seent Piitersbargitti baayoloojii, Yuunivarsiitii Mooskootti ammoo meedisinii baratte. Aadde Vorontiisovaan amma hayyuu qorannoo xannachaa irratti hojjettudha. Dabalataanis waa'ee guddina daa'immanii irratti kitaaba nama biraa waliin barreessite wiirtuu qorannoo xannachaa Mooskootti akka qorattuutti galmeeffamtee jirti. BBC Raashiyaan haadha qabeenyaa dhaabbataa wiirtuu meedikaalaa guddaa ijaaruuf karoorfatee akka taate ibseera. Vorontiisovaan daldalaa dachii Jooriit Footzi Faaseen kan yeroo tokkotti dhaabbata anniisaa Gaaspirootiin jedhamu waliin gaa'ela dhaabbattee turte. Ta'us amma gargar akka ba'an gabaasaaleen ni ibsu. Weerara Yukireeniin booda namoota ishee waliin haasa'an akka isheen abbaa ishee deeggartuu fi gabaasa waraanaa miidiyaaleen idil addunyaa dhiyeessan akka shakkitu himu. Obboleettiin ishee waliin yoo madaalamtuu Kaateriinaan uummata biratti caalaatti beekamti. Keessumaa sababa shubbistuu rookii waan taate bara 2013tti dorgommii idil addunyaa irratti sadarkaa shanaffaatiin xumurte. Waggaama sana keessa Kiriil Shaamaalov ilma hiriyaa yeroo dheeraa Puutiin waliin gaa'ela dhaabbatte. Waa'ee damee anniisaa Raashiyaa keessatti qabuuf jecha Shaamaalov bara 2018tti mootummaa Ameerikaatiin qoqqobbiin irra kaa'ame. Qabeenyi isaa gaa'elaan booda baay'ee dabale jechuun ministeerri maallaqaa Ameerikaas ibsee jira. Amma lamaan isaaniiyyuu gargar ba'aniiru. Weerara Yukireeniin booda rogeessonni Raashiyaa lama viillaa Biyaariitzii fi kan qabeenya Shaamaalov ta'e keessaa waan turaniif to'annaa jala oolfamaniiru. Tiikaanovaan ammoo daldalaa fi damee barnootaa keessa jirti. Bara 2018 irratti miidiyaa mootummaa Raashiyaa irratti argamuun waa'ee teekinooloojii niyeeroo yookaan qorannoo sammuu dubbatteetti. Akkasumas bara 2021tti marii daldalaa irratti argamteetti. Qophii lamaan irratti hariiroo isheen pirezidaantichaa waliin qabdu hin kaafamne. Dubartoonni lamaan pirezidaanti Puutiin waliin yeroo dheeraa akka hin dabarsine himama. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Vladimiroviich Puutiin ijoollee qabu. Bara 2018tti waa'ee isaanii dubbatanis meeqa akka ta'anii fi ijoollee intala isaanii ishee kam akka ta'an hin ibsine. Waa'ee ijoollee koo irratti tokko barumsa eegaleera, akka ilma mootii wayii ta'aniitti akka isaan guddatan akka hin feene hubadhaa jechuudhaan dubbatanis turan. Akka nama kaaniitti akka isaan guddataniin fedhas jechuun ibsanii turan. Haala kanaan eegaa pirezidaantiin Raashiyaa miseensa KGB ta'e yookaan basaaftummaan biyya isaaf waggaa dheeraaf hojjetaa ture waggoota 30tti dhiyaataniif Raashiyaa guddisaa kan jiru. Bara inni gara aangootti dhufutti Raashiyaan Sooviyeet guddittiin caccabdee kan turte yommuu ta'u iddoo isheen kuftee jirturraa awwaara ishee irraa urgufuudhaan kaasee biyya addunyaa keenya guddittii Ameerikaa wajjin walqixxee kan hiriirsise. Ammayyuu aangoorras jiru pirezidaanti Puutiin jechuudha. Gama biraatiin waraana Yuukireen irratti banerraa ka'uudhaan ammoo mana murtee addunyaatti hooggantoonni Ameerikaa fi biyyoota lixaa yakkamaa waraanaa jechuun himatanii qabamee mana murtee addunyaatti akka dhiyaatuu fi akka itti murtaa'uuf ajaja baasaniiru. Pirezidaanti Puutiin garuu biyya isaatiin ba'u yoo ba'e ammoo gara michuu isaatiin Xi Jinping gara pirezidaantii Chaayinaa michuu isaa dhaqee shaayii fi buna isaa dhugee gara biyya isaatti deebi'a. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe godhadhaa, mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Qophii gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.